Kanagala. Asham, 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 asham. Ay. Yeah. Uf negawa. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay. Wale. Amma sirraime. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkami jirtan? Akkami jirtan? Gigi Gambi Yohele Yawale. Ha? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagana gandufta. Wa alaikum salam. Mali jarjar yo. Mali jarjar. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقنا جان لفتن يويا أركفوني ما شير invite قدادا وليد الدبرسا مانغرب بي سندن ديجي شير invite شيني دفه ها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بغنا جان دفتن اندهيزن بغنا جان دفتن أي ها يويا ين اندهيزن واركفوني دبينا كم يو ها أما والله أبي يفلما تكبنيج سلا والبربديج والله جتوسن جاوري في شيكا أبوتا كبنيج سلا والبربديج جتو جيرة شو كودنگا أكاس جتو جيرو كودنما أكا بيسنغو ما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي جالنك يا ورا وجهك أبصاو ترسل. يعني سننتو قولك سننتو قوتي الدنا. أنا بيام دي متي غلطة نمانين بيخاني. أبيام نسيتني أنك قري خيسانيات تودا. خوار رئيس فارسون ده داني دياس. خوار رئيس أجي تجتي خفلهم داو. هداني دياسي والرئيس لفرار كيف نجون ده منتو لجورتو. أنا بيجي نسيتني. أنا مقلة خيسان بيخو كفيتني النار بساوماتي. جولي وجهك أبصاو ترهما في قادة سني قد شيك أبوتا. أنا مقلة خيسان بيخو غافا غرتي أسي غرغري نخاو ترانسان غرسان وجد أبنيتي غرتي جيجيرا مارا أبي يرى دربني جوير رباسو قبل نجن خنا الله فقط بتشيفني بكردا خنا خيسا يسقط قبضني به. أنا بيجي نسينا أنا ما قلت أنا ما بين نسير. أنا بيجي نسينا أكفيتني التربص إن صداتنا واتك أنا إسني هيجم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقنا جان دفتن دخي سنو ما شير قدادا invite ولي قدا ولي ددبر سامي. إني قلت أنا ما بيخ. أبي نمو إسدي قرون دين. يعني ما أنا قرتي I don't know كإني تيادم بيخاني نمو إسدي قرون دين. ميجولي بدأنا خنا دي قرتي إتركشاتر تلالا بكيسين جرتو سيقول. ورّي الرب بدأنا خنا الرابر وانت تهي بدأنا خنا وجرك كشاجرو. ورّي قد واني توتري سنو لالتني قرتني مالين رادو بتشاو. مالف نمني غلطن قبني كنايج نمني غلطن أمام بين خغلط رب اللين بين أكنا أنا ما غلط خيسوانين بيخوف جيتشا
Sigale block isinin godhu arrabsa waan takkan sodaatina. Sirritti maaliif dheengaddas yaadni keenya tokko ture har'aas adda baanii maybe bor waliin dacha'uun malchiisa no godhino sigale siyaasaan tun gara gaggaltii anarraas buruus kaayyoon xiyyatanuma dursani isin xiqqoo waan isin ingilini jiraa jira keenya nutiin kun yeroo hunda keessattuu sheekaa butaa kun bakka distiin siyaasaa irraa affeelamtu saniin ta'a yeroo hunda mee gaafa Oromoo farasti geggeessinu yaadadha gaafa Oromoo farasti geggeessu turre jawwee itti maxxaneeti wajji taa'inye wajji dalaguu turre jechuudha wajji dalaguu turre andistii sallaaleetiin arku jira jechuudha gaafa nanichi gadutaalee jawween dogoggoree ay dubbiin hin taane gaafaan jiru saboo ati maal taate kuno biitti cabte jawween lafa qabate ati eeysuma higartee sa'aatii dhumatte tana gartee asii dhuftee buucanu keessa hin milkaa'u yoo inni itti milkaa'e duula eegale kana duulammatti jiru kana yoo jawween itti milkaa'e qabaanaa taa'anii jeetiin haasa'u ture jechuudha. Sigale itti milkooyne jechuudha. Sigale itti milkooyne gaafas. An jawwee beekhi saahiba khiyya wajji guddanne wajji as geenye haala amala keenya sirri wal beena sabboonummaa isaa sabboonummaa nan qabu sirri na beekaa jechuudha. Sigale inni aangoo qabachuun naaf gammachuu malee naaf wanti dhaa miti jechuudha. Gaafa san kara milkii dhiiseeti karan taane qaceele ay karaan kun nun baasu jeetiin jala dhaabbadhe yaadattan moo yaadattan ni yaadattan. Gaafa san Abiyyi mo'achuun hin danda'amu jeetiin dubbadhee ture jechuudha. Akkasuma mo'achuun dadhabamee jechuudha. Arraas nuti bakka distiin siyaasaa irraa affeelamtu san teenya Abiyyi distiin Abiyyi okkoteen Abiyyi bishaan shuumoon bishaan fixattee jirti. Gaafa nan akkana jee gabbee haasa'uus aboo ati sadarkaa girrisaanu as deebi'e kanatti sadarkaa girrisaanu badhaadhina ta'e kanatti yaa sheekha keenya ni maraatte moo itti dhiyaatte sigal itti dhiyaatte naan jechuu turanii jechuu ijoolleen badhaadhinaa ta'u wajjin qabsaa'uu turre yaa sheekha ifiifuu sadarkaa gartee kunoo laal namichi mataa baaldii sun hundi finfinne galee abbichuu kiyya way as naqabii wayichi naqabii je'ee gartee maraatu jiru kanatti hay sheekhaati bara dukkanaa san keessa badhaadhina wajji qabsaawaa turte gatiitti kafalaa turte sheekha keenya maal taatee naan jechuu turtanii ayyaroo hunda oggii okkoteen bishaan fixatte dafeetiin gaccee isinitti himaa jechuudha. Osoo anumarra laallattanii dubbiin bar wanni gatii kafaltaniif hin jirtu sigal okkoteen Abiyyi akka bishaan fixatte 100% gaxutaaleetiin isinii himee jechuudha. Sigalee gaxutaaleetiin isinii okkoteen Abiyyi bishaan fixattee jirti. Abiyyi kanaa booda Jaawar Mahammad hin injifatu. Qabiinaa taa'adduun viidiyoo kiyya kana seenaa ol kaayyadhu. Yoo Jaawar dhukkee irraa kaasuu baate kijibaanaan ji. Dhukkee. Maaliif nuti distii bishaan fixattee ijaan garraa jechuudha. Akka keessan miidiyaa irraa teenyee naman deeggarru akka keessan miidiyaa irraa teenyeen iyyinuu jechuudha. Bakka okkotee saniin taa'a yeroo hunda. Gaafa Jaawariis isaa wajjin taa'u ture. Gaafa badhaadhinaatiis isaa wajjin taa'u ture. Ni hin beekaan okkoteen bishaan fixattee ni hin beeka siigale. Mee ati amma Abiyyi afaan kamiin Abiyyi Ahmad ittisuu dandeessa? Amma dura wanni jennee ittisaa turre hay namni kun ni filamne amma aangoo dhufee waraanni nu kana maatii caasaa lafan qabachiifne mee maaliin isa qeeyinaa jennee dura dhaabbachuu turre jechuudha. Namicha gartee Tigree hunda caccabsinee waliin wayyaanee hunda caccabsee waa hunda harka galchee sigalee wadalloota isaa aangorra tarrifatee ummata gibiraan gidirsuu eegale hayyee gibirritti haafuuf ummanni keenya haadhumu buqqaatiin itti haafuuf kana jennee isa deeggarramma sigale duraan ummanni Itoophiyaa amala Abiyyiin beeku jechuu gaafa nuti deeggaruu turre san amala Abiyyiin beekan hujii Abiyyiin beekan mootummaa haaraa ture jechuu sigale mee
qalbii tasgabbii qabdu dandageeffadha. Mootummaa haaraa ture. Meeni laallaa dhaaphaa jechuu ture jechuu namni. Kanaa booda Abiyyi maal akka ta'e sigal maraataan huccuu uffachuun beeknee waan Abiyyi ta'e ni beekaa jechuudha. Nama gaafii Oromoo deebisuu deemu moo sigal nama gartee Oromoo ficcisiisuu deemu moo nama Oromoo buqqisiisuu deemu ni beekaa jechuudha. So saniifuu tana haasawa keessatti itti dhufaa eegaan hangana isiniin jedhu gara sagantaa kiyyaatiin seenaa irra deebuudhaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إرجان سنجي بود يويا المان أرومو مسلمة كريستانا واقفة قخنا هندن قبل الليل كم جرت النجيو ما فيا أراكم بكم وتدرين تيا كتاب جاور محمد جدي كتاب جاور محمد جدي قرتي أسرة والفتو جرتني ولتي جرتني مال والقلو جرتني سياسة لا خوف لا تبجا دلقا مالي ولولو سنبرباچو سيقل غند والبافتني إسنوا ولا الرسا مالي أرومون غند باتون جرتو إسنوا تو قادما تيساني في قادمان كيسان فا ولولو مال خيستو ورمو ولولو جرخو اللمان ورغرتي والفود بيكم أرومو خيسا إسلام أنا ما وليه قال لهم ورا الفود بيكم نقوم أتيس انتلو نقوم جار سخيل أبدا أتيس أبليس نقوم جار تيتيل أبدا كبسون أرمو اتفقتي سيقال كبسون أرمو والفتاني والمال تاتني هو يجتني calm down سيقال سو وتدلين كبسو خفلا تبجا هنجما غورا أكا أمريكان غرتي بوجا والربسا قلتي قلقلو دفتي ولينيراتي ناتو خان أكا نبرد سيقال أما سيس أرومما أبيي نمني مرما جرو جاور أبيي الر أرومو متي أبيي جاور الر أرومو متي جولين ندينو أرومو جرو سرني أبيي نونتو أرومو نتو game is over يلا تانا دبين ونير واللولو قمنو ونير والمرمو قمنو سرنا وقا جاغوتو أبيي مال دلقي جني لالو أما جاور رئيس لالو قمنا يجو مرو لالو قمنا يجو هقنو تورمو اندلالو قمنا يجو سيقول سانيفو ونما والفتاني قندو والبابتاني ماريخي ججتاني موسيقى در قافا شيخ أبو تافان دورما قباني أسيف الدني شيخ قرر الريبان ندور كتان يا خلبوت هنجرتو ججو چل جانا دقي فردام خطابني جاور محمد مال الرتاي وقال فجرتو نسلي ما يجو كتابني جاور محمد دجي سوسو سيتوري مسارا منغستي دولتي مليلكسني مي هارا ابي جارتيو سوسو سيتوري إرجك جاور خطابان برئيسه هنگا بوجه جبهتي أبي خنينة فلتة خنينة هريباتي اللي كمسيسه دكتور جمّچور رفس دكتور تجساس أني بيتر دكتور جمّچور رفس جرمالي أبي هريبات أبي جراي هريبات أبي جراي إيجا غيام بكمماس ده جيرمني دفيجو نمني نيروبي تيمالو دچين سوسو نيروبي تون غرتي سوسو چوتي هاي بريزيدنتي بياتو اناغوريشن گيسو ديمو كاخو گيسو ديمو خطابا اي بفمو ديما نمني خنفيس تيجي هاي مالك يا مانتات بريزيدنتي بيا وهي تو كوانغو قبچو ديماي ها افيرا دبلوماسي الدنيا تناغوديخا قبچو ديما جاني نمني غرتي مغالوما نيروبي تو شاك تاتي سيقل شاك تاتي مال تو ديما جرا نمني امنو ددبي سيقل كان ادو دغرتي نميچي نراي ميغا باچا دبليخم وانسني جما بيا سيادين سيا اوتالي بيا دقي بيا جرا حقي ابي تدولو ابو ام بيا جرا بر فنفن جراجي بر امباسادرو تساني تو بك جرا نمبيو بر سرني خون انتهو وني جنو مات حقوما سي فيدمو ديمو دوكي سر دلي سر رتول سبافتا عمل ابي كسي حقتان دوته جراتي سيقال بريزيدنتي تاتي امباسادر تاتي جنرال تاتي دمساتي متي غيوما ستي عجبي دفه دوكي سر ددوتي اكا شيكوتين غرتي مي خطابو شيك ابو تاوغي مسجد رك دوكي رادد جي قرامي اني حقوما ستي عجبي دوكي سر ددوتي سر رتول سبافتا نمچ خنا امباسادر تيچساتو بك جرومبه نيروبي جيرمو
sigale Amerika bashannanu jiramo finfinne jiraawun be hoggi telefoona qalalaw itti godhu hay baram finfinne injima afan kaachu jira ya darba maati ajirta jeetu musilki ragaw gode bada bilziqina khisanam afuritu sirti jawar mamajib afransi filaka tokkufan abiy jawar mamasila akkanat ilkeenyaa chuufedha jechu arka jawar mamad yo jawar jette abiy yogi rimni didina wala matiyaman sinjan namni doktor tichi sarafisu gimu yo hiribni abiy dide taka wayane tigre jette jambiretti taka jawar mamad jenna hiribu mo khoto jansi wala man kan gurran dagum fedu sin abiy am gurran jawar wanjam dagum fedu tak lamma fan Daniel Kibrati sadafan Timotis kana namicha ministera haji alakum jawar mamma lubbu rajib afrafan ala musimeti nama ilkenya chufe dukun awwalu fi adanish marmal kunis ni jibbani tannenu mar kan qabdu disite wadallota tanni so sanifu jara kana jechu khasir jibu hoggis amma khase jechu amma Timotis kasega ya Timotis dafiti cehi namicha khenia malaka biran kuttu ni beed khenian malaka biran kuttu khenia daki diplomasi dalagi kitabnu hun hin bifam akan bifam ne gudi jani mutumman irad dalage usun namicha ergin duratti kheta qaleysani kharasan namademu qoratani mal godani sodaachisani mali fichi yaatan mal Nairobi gotan mal dalaga qabdan jani danga muyale hunda chufani hay qiyaman taate bar qiyaman taate namichi garte girgiri guutu kheysa gale namicha ergani kitabni khansilte qani akamin namni yaada sodata kitaba jechu yaada gaafa kitabni kheygubatu akamin namni yaada guba yo isinin taane dubbiftaniin dhiiftani jette iyun turreega ummata arge gaafa argen kitaba khe intaane jette bar argen tum kharama qabdi namni gabbee bar idaamu gube arge ma gubdan jenne lolle qiyaman taati shik abutafa girgirin taati rifensi khiya khamma namulaate hun gaafa dumebe usul qiyama akam gubdanje idan jarri kharama warka afan kaayete arke wonni khunin taatu je gube jechuwar bakka manmaawnu taawun qabdu khun shaytana je gube jechu yaada ma gubdanjani lolani yaanni gabarra olu dorku yaanni bitamu dorku menamni khitabni akan bifamne sidorku dugotti angor rasi kheetin filannon dufu jirti khara demokrasiitin sigal sintuqu siretan ol korije ni weyta namichi yartida sintuqu maltu fide sirum ol koriji siona anjette rawayu dadabde siretan ol korije ni weyta an sintuqu tilak miyate ol korije siretan sigal ichiboda mal gafatta girgiri so sanifu yaad garte filanno egada marre egada miterkisho egada kana mal mena ma yaada kan bifamne gode mena ma kitabni garte akan bifamne godeetu amma khara demokrasi tinumatu demokrasi beekhe demokrasi te amane sigale ha khara sanin fude ango sikenna abiy ahmad namata hibaga gartani nama yaanni akan bifamne gode garu wan kana raya maltu sigale akka abutayo nan jettan jawar mamad dugumaan baqabay mootumma duwa gursa akka makka qabu ifi silahu manda wannin taw qawwe daw ture sigale siyasa addunyati intale malinin akamittin politika nama kana cabsani sabirin jirtu qawwe da amale sigale qawwe qofan beeqay me isa maritti amanu arki yaro hunda qawwe dana la dabbata yaro hunda warana ibisa waran rabbitti fede sigale je enyuka isa gorsan beeqon ififu
kitaaba Jaawar Mahammadiif gatii dabale. Amma namoonni gariin gartee aboo dubbiin akkana taatee maarree taatee wayii je'ee qalbiin cabuu jira. Angaruu hedduun gammadee fi Jaawariif kitaabni illee gatii ba'e yaadni Jaawar illee hangam takka akka biyya san keessa lafa qabate hanga yaadni Jaawar yoo lafa qabate biyya shoorar keessu hoogganaa ta'uudhaaf namni kun gartee karaktara irraa barbaachisu hunda akka guuttachaa jiru sigale yaanni isaa biyya san keessatti akka sodaatamu akka bitamuu hin dandeenye akka gartee gabaadhaaf hin dhihaanne yaanni kee godhamnaan ati nama jabaadhaa beeka nama mootummaa saniif sodaatamu nama mootummaan sun firraa eegu nama mootummaan sun gartee yaa rabbi ka gootenarraa godhi jee du'aa isii godhu ta'uu beeku qabda. Nama gartee waan Jaawar Mahammad ma'anaa Jaawar Mahammad hin galiniif dhiibbaa Jaawar Mahammad godhuu danda'u haga ammaa hin galiniif sigale ammarraa isiniif galti jeetii yaada ammarraa isiniif galti kitaaba tokko eebbisuu dadhabanii kitaaba dheengadda gartee kitaaba isa faarsu iskallaa'itiin diskaawuntii kennee kitaaba ibsaa nagooti moo jaarsi keenya abaa'oo sun barreesse mummicharraa maarree gara hanga qabritti jee barreessisan sigale iskallaa'itiin diskaawuntii kennee maal jedhanii harka tumanii manguddoo kabbaa duulaa tan hunda tan goda darban tan hunda dhukkee irraa danda'anii fidanii akka gartee namicha kana faarsitu godhanii sigale itti rakkachuu turanii jechuudha. Garuu yaada biroo keessummeessuudhaaf qophii miti. Bar aangoo sheer godhuu miti. Aangoo walii qooduu miti. Aangoo gartee saba kanaaf qooduu mormitootaaf qooduu mormitoota Itoophiyaatiif qooduu miti. Yaadaa'uu akka ati Itoophiyaa keessatti isaanii wajji sheer gootu. Kitaaba ida'amuu faayidaan qabne. Namni dubbisuu didee khaadiree lubbuudhaa bitattee mana keenyaan namni tokko dubbisutti hin jiruu je'anii gabaasinitti gallaan walgahii yaamaa je'anii durgoo qopheessanii walgahiidhaan kitaaba dubbisiisuu turan. Yaanni sun waa takka akkam finne kan walgahiidhaan yaamee namni dubbisuu ture bar. Mee akkamitti namni walgahii yaamee kitaaba nama dubbisiisa. Sunuu humaan finne. Isaan kasaanii akkasin lafa qabsiisuudhaaf tattaafatanii jechuudha. Kanamaa garuu na gargaaraa na eebbisiisaan jenne. Hoteela na akhiree isaan jenne. Biyya keessatti illee godhadha jee isina khaalifan jenneen. Biyya ollatti isinirraa achi baheetiin sigale eega gartee asii yaada gurgurachuu na dhoorkitan ichitti illee yaada kiyya gurguradhaa jee bahee jechuu namni kun. Yaanni salleen akka hin gurguramne yaaduma isaanii malee addunyaarra yaanni tokko akka jiraachuu hin dandeenye si mirkaneessaa jechuudha. Sadarkaa gartee akka waan biyyaa fi biitti wal dhoyite akka waan daangaan biyyattii sarbame akka waan gartee faayidaan biyyaa tuqametti ministeerri haaji alaa ichitti ergamee sigale ichitti ergamee kitaabarra malee. Bakkaani sadarkaa mee amma hoogganoonnummaan Keeniyaa sun maal jedhame kitaabuma Jaawar kanaawu Jaawaruma kanaawu nama akkam akka ta'e sigale nama hagam dhiibbaa godhuu danda'u akka ta'e sigale asirratti addunyaan guutuun ni ajaa'ibsiifattee jechuudha. Ni ajaa'ibsiifatte. Eega kun hundi ta'e Eega kunuundi ta'e addunyaan guutuun gayyaa weegalte jechuudha. Jaawar kun akkanuma lafaan ka'u inni beeka. Dura sheekka abbuutaa gabbahee gaafa bilziqinnaa mormusan sabaati maal taate sabaati bitirkishoo taate naan jechuu turtan ni yaadatan sanirra deebuun taatu. Eega sheekka abbuutaa bahee karaa ciree booda gayyaa weegalan hayyoonni Jaawar gabbahee. Eega Jaawar gabbahee booda Ameerikaanis gabbaate kun. Ganaa distiin abiyyi shuumoon okkoteen bishaan fixachaatuma deemti malee bishaan hin jiru jechuu kanaa booda. Bishaan siyaasaa fixattee jirti.
wanni hundi harkaa baatee jirti. Wanni hundi harkaa baatee jirti jechuudha. Saniifuu Ameerikaan illee gabbaatee jirti. Arra ekoonoomiksiin hundi waan barreesse gartan. Foran wanti sun gaazexaan guddaan gartee warri dippiloomaasii addunyaa kana Afrikaa kana masruufa kennu gaazexaan dubbisu sun hundi waan barreesse arkitan. Taphni dhumatee jira jechuudha. Taphni dhumatee jira jechuudha. Saniifuu Jaawar Mahammadiin baga gammaddee jennaan jechuudha. Gowwaan gartee wahiin dhawajee ifdhawa. Wahiin dhawajeeti ifdhawa. Baram PP teenya tana gowwummaa si eessattiin arganii beekta. Gaafa Tiraampi filatu namni dura gaafa Tiraampi filatamu namni dura baga gammadde jeen Abiyyi beeka. Tiraamp jechuun zawwarasti. Nama harka Abiyyiin feene beeka. Ni beeku inni. Eegasiitti dawwaleeti yaaboona qunnamsiisaa jee nama meeqa kadhatee silkii jalaa kaasuu dide. Nama isa qunnamsiisuu barbaadu san hundaa wajji wal qunnamuu dide. Angaafasiin saboo maaluma deeggaruu turre. Maaluma wayii beeka jennee maarree jaalala. Miitirkishoo maarree. Miitirkishoo baa maarree. Jennee idaan yaa obboleessu. Gingilchaan bishaan waraabuu turre. Sigale. Bar Tiraampi waan inni ta'ee beekanii jira. Faarsee bulaa hunda laalamee firoofaayila Tiraampi godhatanii maal godhatanii. Tiraampi kun beeki nama gartee sigale Abdel Fattah al-Sisi namichi Masrii kunii fi Tiraampi jechuun akkana laa waliin lubbu. Abdel Fattah gaafa Tiraampi aangoo qabatu daarekti dawwalee haaseen. Abiyyi garuu dippiloomaasota hundarra deemeeti itti dhufuu dadhabee jechuudha. Amma ifarke maal fiduu danda'a wanni fiduu danda'a angaafas naagalee jechuudha. Akka wanni takka humaatan beekti. So saniifuu Jaawar Mahammad baga gammaddee baga injifattee jechuudha. Injifannoodha. Eega kun ta'e booda. Eega kitaabni Jaawar Girgirii uume booda. Arra qaallichi kabbalaan akkuma reefu isinii barree 4 kiiloo keessa wadala saafaan Oromiyaa irra haate kana yaamee durani kabala siinjan kabbalatti gilliq boskii tan hundaan bar waajjira kanan naqatee tuma jedhanii bar akka ijoolletti si'el kabbalaan garagalcheeti amma hatattamaan deeme uummata mariisisi jedhanii ni jiran arra kaleessa waajjira paartitti mari'achaa oolanii jechuudha. Mari'achaa oolan. Maal goluu qabna nuti duraan Amaaraa fi Oromoo Tigree ummata kana adda harkifne Oromoodhaan kun ogumaa keessan isinii baafne jenneen Amaara fitu jirre jenneen Tigree fitu jirre jenneen akka waan Oromoon Amaara nuufiti Tigree nuufiti jetteen sigale inni aangoosaatiif godhaa beeka akka waan Oromoo godhee fakkeesse sigale jara kana gartee yoo jarri kun walitti deebi yoo jarri kun wal qabate ekonomii biyyaa tabadde dippiloomaasii nu jala burkutoyti beela ummata fitu jirtu kana wajji dabalatee qaala'insa jireenyaa hojjetaan keenya gartee hojiin mindaan hojjetaan keenya qabu khiraa manaa kafaluu dhiisi laaqanaahu ilmaanii fi isallee nyaachisaan jirtu hojjetummaan keenya kunu nu wajji dhaabbataa jedhaniiti kaleessa wal fixaa oolan sigale wal nyaachaa oolanii jechuu qoreen giddu galeessaa amma arra ajajaa dabree jechuu ajajni dabree kun magaalota irratti magaalota Adaamaa Dirreedawaa Shaashamannee Narraayimi Baalee Roobee Moyyaalee Naqamtee magaalota gurguddaa Harar magaalota Oromoon qabdu guuturratti deemanii akka gartee yaada ummataa guuran ummataa fi isaan maali wal beekanii yaada ummataa guuran qaallichi wadala satti karoora gaddabarsee jira wadaltichinis wadalloota nyagoo xixiqqoo godinarra naqate tana yaamee jira jechuudha yaamee jira
so kana gartee gaddabarsuuf deemanii jechuudha. Uummataa fi isaan waliin beekan maaliif hin jiru? Yeroo hunda oggii isaan uummata waliin nuu qabaa jiran qaadireen maal fiddi ni beekta? Miseensota isaanii guurtee fiddi jechuudha. Miseensota isaanii guurtee fiddi. Miseensonni isaanii waan isaan fedhan malee jijjiiramni lafa qabatee malee jijjiiramni wanna tahee malee jijjiiramni milkirra jiraa malee uummanni dhugaa sun dhaqee takka gaafii isaan gaafatee hin beeku. Uummata dhugaa ni baqatan. Maaliif ummata biraa waa takka maal qaban? Nama ummata biraa guyyaa qabu, nama ummata biraa galata qabuutu ummata fiitii wajji walitti haasa'uu danda'a. Inni kan biraa galata qabu haadireesaati. Kan nyaachise, kan achisiise, kan zarabsiise, kan tumsiise, kan ajjeesisiise. Sigalee? Kan fayyade haadireesaati malee ummanni khatumame, khahatame, khagudeedame, khabuqqa'e, khagartee dhiirti gudeedamte ummanni gartee akkanatti isaaniin jiraachi isaan godhaa ture galata maal ummata biraa qabaayi ummataa fi inni walitti dhufan. Nama gartee humaa yaaduu hin dandeenyeetu ummataa fi isaantu walitti dhufaa jechuudha. Walgahii ummataa jedhaniin mata dureen ummata mariisisuu jedhamti. Sigalee? Walgahii mata dureen ummata mariisisuu jedhamti. Walgahii ummata mariisisuu osoo hin taane haadiree isaanii mariisisuu yaani jechuudha. Maalirra jira? Maalirra jirtan? Maal godhaa jirtan? Jaawar nu gabbaa jennee yaanneen beeynu jaawar gabbahe dhufe jaawar sochoosuu danda'a. Maal godhuu qabna? Akkami jaawar maqaa balleessuu qabna jedhaniiti ajandaan kennameef. Ajandaan kennameef kan siifiin ajandaa qaallichi bar wadalloota gakkanneen siimu jira beekadhuma. Oduu himaa isaa ta'eetiin siimu waan inni afaan injeen siyaasa'u jira. Sigale. Jaawar naggaadeedha. Maallaqa guddaa hatee maallaqa guddaa fuudhee sigale waan maallaqa san irratti qabnee sigale waan maallaqa san irratti qabnee himata itti qopheeffannee himachuu yaanuuf waan dhagaheef information harkateef baqatee biyya ala bahee nu qeeqe ja'a ummata deebii kennaa ajani jeeti way wallahi ummata deebii kennaa jee wadalloota isaa kana gati meejan sigale bar kitaabni waraabeysaa jedhan duubaa fi fuul duraanis lafee enuma jajan. Kitaabni hattuutis fuula duraanis maallaqa duubaanis maallaqa nama jedha. Ummanni Oromoo bar sadarkaa san bira kutee jira. Mee Jaawar Mahammad kun gaafii ummanni keenya gaafachuu deemu qabdan. Jaawar Mahammad kun hoogganaa baankii tamiiti kan maallaqa guddaa isin amma ummataan amansiifnaa maallaqa miliyoonaan gana fuudhee kutee ja'a maqaa isa balleessaa jettanii yaa hoogganaa keenya Abiy kan akkana jettee wadala keetii gakkennitu mee hoogganaa baankii kamiiti namni kun maallaqa takkaa hooggantoota baankii kamii baaseef namni kun takkaa hooggantoota baankii baasaniitti kennuu qaban maallaqa guddoo akkasii kan isin amma maqaan isa balleessine jettanii oofuu jirtan kana maallaqa akkasii fuudhuudhaaf bar koodii kaampaa maallaqa guddaa saniin fuutu koodii qabaachuudhaaf manaajara takkaa nama baankii san sochoosu ta'uu qabdaa jechuudha. Mee baankii tam sochoosa Itoophiyaa keessaa jaawara. Sigale. Mee baankii tam sochoosa yoo gaafii kana uummanni isinii dhiyeessoo deebiin isin qopheessitan gaachana sirraati kana dhiitii gabbaasi ilaalcha biroo qaba akkasii miikii isin beeytan san qopheeffattanii mee gara kanaanii yoo nu dhufte kara sheenii juu kanaan baankii tam sochoosa akkamiin maallaqa san baasuu danda'e haga maallaqa san inni baasu isin hoo'eessi jirtanii tarkaanfii gartee dirree xayyaaratti tarkaanfii irra fudhattanii hanga inni doolaara hangas baasu hanga inni yiiroo hangas baasu sigale isin tarkaanfii irra fudhattanii dhaabsiftanii je'ee yoo uummanni nu gaafate dhiiroo maal deebifnaaf jettanii yaaddanii ni beeytanii dhiiroo maal deebifnaaf jettanii yaaddanii ni beeytanii sigale
saniifu akkana jaa maqaa balleessaa janiititti gahu arra karooratti kennanii jiranii jechuudha. Amma warra godina hunda yaammatanii jiranii jechuudha. Dubbiin jaawar goodi qaalichimma khaadiree isa gaddabarsee jira. Kunis fuudheeti khaadiree fi naqatirra gaddabarsa. Soo dubbiin isaanii akkanatti shoorarkaa nayxeeti taa'uu fi gala wallaalchiftee maraachuu jirti jechuudha. Amma gartee if fakkeessuudhaaf footoo ka'uu seeqachuu maal jechuu jiran malee dhumattee jirti jechuudha. Dabarsi ammaas yoo ummanni qaala'insa jireenyaa isin gaafate yoo ummanni qaala'insa jireenyaa isin gaafate kunoo bishingaa harkannee boqqolloo harkannee qaala'insa jireenyaa injifachaa jirra hojjettoonni keenyaas nu obsaa maarree ja'aati gartee kijiba kana itti tumaati bar amansiisaa je'een siigale. Meemma bishingaa yoo Oromiyaan oomishte naannoon Amaaraa lolarra jirti hin oomishne. Naannoon Tigraay akkasii oomishan qabdu. Oromiyaa tana keessaahu oomishni bakka hangoota xiqqoo nageenyi jiru kanatti gartee oomishame malee oomishni oomishame hin jiru. Mee amma oomishni hangi argame kuyyoo Itoophiyummaan walii hiru seente. Mee Itoophiyaa baatii takkanii nyaachisamu. Mee baatii takkanii nyaachisa. Naannoo Amaaraa nyaachiftamu. Oromiyuma keessa nyaachiftamu. Tigraay nyaachiftamu. Naannoo Soomalee nyaachifta. Eessa nyaachifta. Kana yoo ummanni isin gaafate yoo qopheeffatanii jirtanii deebi. Qopheeffatanii jirtanii. Ekkanumatti bar wadallootatti waaga kennuu dura sigalee oggii kennina fudhattees stressiin sunis sirraa gabbu'ee tasgabbaa'e viidiyoo sheekaa butaa tana laaleeti. Ahaa yoo gaafiin akkanaan akkaate dhiira wadalloota kiyya maaliin itti himajii yaati taa'e. Hattoota aangorra guuratti. Hattoota Oromoon zarafaa turte. Gaangistara aangorra guurattee Oromoon zarafaa turte kan suuta karooratti gaddabarsitu kana laalaa waa itti gaddabarsi jechuudha. So hangas takka piipiin kitaaba tokkichaa Jaawar lafaa ka'ee intervuu takkitti Jaawar kenne irratti deebii akkasiiti qopheeffachaa jirti jechuudha. Qopheeffachaa jirti jechuudha. Ummata walgahii yaamuudhaaf ummata gartee walgahii yaamtee girgirii isaan kaahuudhaaf rakkisuuf qophaawaa jirti jechuudha. Amma gana nama kitaaba Jaawar dubbise jedhanii milishaan takka deemee hidhuuta qabaanaa ta'an. Nama kitaaba Jaawar dubbise nama kitaaba sanas naqe nama kitaaba san dubbisu yoo gartan isaa fi kitaabichallee waliin gubaa jeejan namichi. Nama hangan takka dikteetara, nama hangan takka garaa jabeessa, nama hangan takka yaada namaa keessummachiisuu hin dandeenye an dhugaa nama akkanaan seene qaalicha kan. أعوذ بالله من الشيطان تو يا قلبي نما كتاب جاور دبس يوغرتن نما كتاب جاور دبس يوغرتن إسا في كتاب الجلة ولينقبادا أكمتو هو غنام بيتك برواني أتجتو قوتون هقس هاي جانيس يلا فودني هقس ميديا أماراتيف ميديا الدنياتيف شيكا أبوتاتيف هقس لفتيبر أويتون أفان كي غيسابات مي خابينو ما أكا مكا قبضو فلال وهما أكا مكا ولي قبضتي تيسو فلال أتين نما أكا مكا تاتي فلال أما نيقدا نيقدا دبي واللقا تاني نفنو جاري أمتا واللقا في تشيسيسو ديمو أني سني موتما جاري أكمل كوين أمار الرأي خم تجاني قرتي فولت تقولاني سيستم موتمان فنو جاري مجيء أمة أورمو بكسيسو فتشيسو ديما أما بيبي سر دعو تيسني جي بوجل أفردراني سنيه ميمي خنو أما خلي بيبي سين دبرسه ميديا بيجالا خنون ترأي أجراي أنا أما تناسي سنو ما فيني خطابة جاور نما دبسي يعني من أيدا كو بيسو جراني سيقال سرنا كناتين بولو جرتي جاي سرنا كنا نمني دفنتي تكا إرّا اتفنا جيرا كتشو جراي سرنا خطابة نما خطابة سندوب بسيفي نما خطابة سندوب بسيفي نما سنلي ولينقوبا جي هو غنا أججد برسو سيقال
Hoogganaa akkasiitiin biyyattiin gaggeeffamaa jirti. Hoogganaa akkasiitiin biyyattiin gaggeeffamaa jirti. Qabaanaa ta'an waan hin anjeetan itti dhufuu teessan. Abaluu maayida kunoo kitaaba jaawar dubbise jaani jaalannee gammadaa asii dawwalte. Abaluu yoon fuudhame kitaaba jaawarii bitate jaanii maarra jaanii fuudhame eda fuudhame maaliif beeyna kitaaba dubbachuun bitachuun yakkaa jette ichi ibsa kenniti takkaa jaarte. Takkaa ilmoon abbaan jalaa hidhame si galee. Saniifuu kitaaba kana nama dubbise akkas godhaa jedhaniiti itti qophaa'u jiranii jechuudha. Yoomsan qofa. Jaawar Mahammad si galee Keeniyaan akka taate qabdee nuu kennuu qabdii jedhaniiti gartee Ximootiyoos dhaqee namicha qaalicha amma Keeniyaa bulchuu kana gaafatee jira. Si galee laal mootummaan barumaan beeku. Jaawar Mahammad yoo ajjeeftellee akkuma yaanne Hacaaluu du'ee jira. Hacaaluu Hundeessaa du'ee jira. Daadhii Galaan du'ee jira. Qabrii keessa awwaala keessa si lolu jiranii bar. Maala Jaawar Mahammad awwaala keessa si gubu. Nama tokko yeroo hunda ajjeesuu caalaa yaadaan caalii ergamii akkamii. Ana akkanumaan jechuu ture maduraas. Shaneeni balleessina, aabaa'ooni balleessinaa dura. Yaada aabaa'oo caalaa argamaa. Akkamiin gaafii Oromoo deebisuun, gaafii alaabaa deebisuun, gaafii afaanii deebisuun, gaafii Finfinnee deebisuun amma aangoo harkaa qabdanii. Yoo kana hunda deebisa harkatte maaliin uummata kakaafte aabaa'oon? Maaliin uummata yooniif qaala'insa jireenyaa gabbuufte? Jaawar ajjeesisiisuuf, Jaawar hiisisuuf, Jaawar biyya deebisiisuuf adda baay'ata baaftee ministeera Haaji Alaa biyya ollatti ergite dippiloomaasii fi dhageettii qabduu fi aangoo qabdu fayyadamtee biyyattii ollarra dhiibbaa gootee Jaawar naa deebisi jettee adda uummata rakkiftu. Ichuma teessee fashaleessuu dandeessa bar osoo waa beekti. Osoo Rabbiin sammuu qafoo tana keessa waa si kaa'e aangoo tee malee waa takka hin gartu. Rirma aangoo kee nyaatu kana hunda zeero deebisuuf gaafuma uummataa deebiftaa jechuudha. Uummata dhageeffattaa jechuudha. Hattoota uummatarra dhagee tarrifte kana kaaftaa jechuudha aangoorraa. Filannoo dhugaa geggeessitaa jechuudha. Marii araaraa dhugaa sangootaa jechuudha. Wobo wajji maal dhabdee naan lolta kootu teessee. Gaafii Oromootu hin deebiin atis Oromoo ifiin jetteemi eega gaafiin Oromoon deebiin waliin deebifnaa kootu jettee deebisuuf amanamummaa horachuu qabda san ta'uudha. Amma eenyus amanee taa'ee si wajji mari'ata. Warra si wajji mari'ate kam goote? Warra biyya alaa kanaa jaartii kee mana gurguree dalagaa fi dhiisee si bira gale. Akkam gooteeti kunoo biyya alaa tana jechaanii ma dhokatanii mana tattaa'u jiranii nama keessa gabba'uu qaanfatanii. Afaanii miidiyaa irra baaftee waa hunda haasofsiifte. Adda asii ministeera Haaji Alaatiin Jaawar Mahammad akkanaa deebisan jettee Keeniyaa teessu. Finfinnee teessee Jaawar Mahammad tapha ala godhuu dandeessaa bar. Akkamijjii na gaafadhu. Gaafuma Oromoo tana deebisime. Mee alaabuma Oromoo tana alaabaa magaala naannoo Oromiyaa godhi. Mee Finfinnuma magaalaa gudditti Oromiyaa godhi gaafii Oromoo deebisi. Wallaahi warri mormu kun tokko waan himatu hin qabu. Tokko hundi osoon hin jaalanne deebee si faarsaa jechuudha. Haga ammaa namni hundi sirraawe qaceelisiin jee gaafa buqqisi jee torbaan lamarraan fudhatu. Jaawar Mahammad buqqisuu itti beeka injiinara diiggaati laa dhukkeerraa kaasa. Akkatti beeka hanga ummanni madaa'u hanga ummanni laal bilchaatee jechuu jiru. Liqimsuu qofaa fi dhufaa jechuudha. An amma duraan si hime amala miisii qaba Jaawarii itti tuquu qofaaf gabbayaa. Itti tuquu qofaaf gabbayaa jeetiin amma dura isin haasa. So saniifuu ministeera keechitti ergitee if qaaneessitee si galee. Osoo ministeertichi kee xayyaaran korin osoo ministeertichi kee Naayiroobii dhufuu dhiisi xayyaaran korin wanni ati jette Jaawar Mahammad bira dhayitee jechuudha.
akkana maallaqa kafalanii baay'ee takkanas godhanii Keeniyaan akka qabdee si deebiftu godhu yaaniiti dafii baafadhu jedhameeni jechuudha. Meetti milkooyteere kute si harkaa. Qaaniin sun si nafne namni sun si harkan dhufne wanni ati jette bakka hin geenye yeroo hunda bakka ati wahuma xiqqoo amma bakka faarsee bulanii kaansil goosifneemi hanganum. Wanni kun gartee dubbeen isaa miidhaa sirna kiyyarraa hangam takka fiddii rabbitiin dhalii jenne. Kitaaba Jaawar namni gatiitti godhe namni kitaaba Jaawar gatii baase Jaawar caalaa bilziqinnaadhaa jechuudha. Ummanni waan irraa dhoorkan itti maraata. Kitaaba Jaawar kan duraan akkasi jaalatan san irraan ammas soogidda fiddee irra birbirsitee fi jechuudha. Maal goote dhoorkite daranuu mi'eessitee jechuudha uummatatti. Amma namni gatii dachaadhaan doolaara sanuu kan gartee kaardilleen hin binne kaashii as keessa guurrachuu jira jechuudha. Kaashachi lakkaaweetuma fudhachuudha. Kitaabuma Jaawar bite jechuun amma girgirii Awurooppaa tana keessa salaama salfi Awurooppaan guutuun akkana godhachaa jirti. Ameerikaan guutuun, Austraaliyaan, Eeshiyaan, Suudi, Ardiintun guutuun akkana godhachaa jirti jechuudha. Kana haqimamatti godhesi wallaala keetii. Wallaala keetii. Ati namni Oromoo miitee ati ilma Oromootiimi. Oromoo miitee ogiisiin je Oromooti yakkamittiin miidhagii du'arraa dhaabi. Daangaa Oromiyaa sarbisiiftee ogiisiin jedhan. Sigalee? Ani ilma Oromooti. Ani ilma Oromooti akkamittiin daangaa saba kiyyaa, daangaa lammii tiyyaa akkamittiin sarbisiisa jiiti. Sigalee? Daangaa lammii tiyyaa, daangaa saba kiyyaa ummata qabsaa'ee as nafiti san akkamittiin sarbamsiisa jii muyyaalee irraa eegale. Tulluu Guuleediin Harargee mangabaatutti Baaleen Wallaggaan Walloon daangaa Oromiyaa kana qabachiise. Namni bar waan ati dalay darrasi kumachuu jira bar. Waan ati dalay deensi qeeqaa jira bar namni. Sigalee? Waan ati dalay deensi qeeqaa jira bar ilmi namaa. Sigalee? Teetii karaa namaa bantee teetii karaa keessa faarsee bulaan ijaa jechuun gatiin qabu jechuudha. Oromoon tanaa jecha wal dhabdulleen hin jirtu. Oromoon tanaa jecha wal loltulleen hin jirtu jechuudha. Eegaa waa'ee Jaawar Mammatan gada jedhe waamicha uummata Oromootiif. Uummanni Oromoo kun isinmee gaafiin isinii qabu. Baqadhu namni tokko mootummaa wajjin waliin bu'uun aboochi keessaa bahe gaafa taayyee waa barreessu aboo taayyee baqadhu gaafa Jaawar waa barreesse baqadhu gaafa Hangaasaa waa dubbatu baqadhu gaafa Sheekka Abbutaa waa dubbatu baqadhu wayi maal taatanis Amaara kana faallaaltanii Iskandar Naggaa bar Waashingtan DC kana dhufeeti sinqiitti guduunfanii deemlol ijanii gaaratti deebisanii bar. Hayyoota hunda baqadhu oggii jettan. Eenyu isinii lol maleekaa gabbuusaa lolchiifadhaaga. Sheekka Abbutaa kaas taa'ee dubbatu kana deemlol jechuun qabdanii jechuudha. Tigree laali fakkeenya irraa fudhadhu. Sigalee? Tigree laali fakkeenya irraa fudhadhu. Profeesaroota, doktoroota, hooggantoota gurguddaa, jeneraalota dur, abbootii qabeenyaa, artistoota, aktaroota tokko osoo hin hafin Kaalifoorniyaa, Los Angeles warri qabeenya beekamu kun hundi qabeenya isaanii gannaqaniiti Maqalee dhaqanii daaraa ta'uun turre. Ummata isaanii kachi jiru hangam takka
sigale ummata saanii kachi jiru hangam takka hamileetti horan maaluma taatan seisin baqad yo jaawar wabar abo baqad min aynatu nagar no ante hay qabso girra baqad akkana barbaadi pipi ani pipi dala ani waan pipi min jaalatun da sirritin beek ada geefan wallahi ish pipi akka isin fakkaatee badufte akka nama jaawarii fakkaatu yaadu fakkaatee way jaawar si jeesanii baqad jaawar yoo du'e jaawar biroo uumu qabnaa bar oromoo jaawar biroo sun yoo du'e arra hacaaluun du'e jaawar uumnee bar sigale taayyee uumnee bar sigale sheekaa butaa uumnee bar warra dhaabbatee likki itti himu jiru kana uumtanii bar khunun diyo dume khabiro umu qabda bar baqad wa ichibay wa marretay manuma saysin jabadu siduba jirra guma kheni babna aizosh jettani garte akabatti urgeysa arradini batti urgeysa bar sigale halkani guyya bilziqna ciisa dorku jira bar batti urgeysa bar ciise gota tahe goldi dahabate isani lolu jira bar isa wasakara qataaniti ajaawani tortorani addunyaan guutun ummanni biyyatti funyaan qabate isaan bira kutu jira bar reefi batti urgeessa warqii ta'e ciciisu jira bar arra isaanii lolu jira bar sigale isin baqad aboo isin haa baqachiisun jiru waan akkanaa dhiisa nama tokko gii suuta qararraa maysu miidiyaa irratti afaan hin banin suutuma qararraa achi maysi bakka seeftii isaa kaayyadhu itti dhiisi eeysa akka jiru mootummaan kun waa konfiis ta'u haa maraatu Iskandar Naggaa eeysa akka jiru barbaadanii hin dhabne baatii meeqaaf dhabame mee Iskandar hangam takka akka 4 kiiloo shoorar keessa way beeytaati sigal way beeyta hanga inni 4 kiiloo shoorar eeysa qote namichi isa khote sigale jaani guutuun nama garte marate isin baga dora Amerika qarabro khara Kenya dura fiig hay yo hayonni khun dura ori baqala garba Amerika tahafun hagam takka bilziqna gammachifte ana beex isin man beetenira ana beex hagam takka bilziqnaan boqonnaa fudhattee rafte hagam takka bilziqnaan uf jettee afur fudhattee rafte namichummaan asii hidhamee nu cinqee addunyaan guutuun ibsa nurra baafte sababa isaatiin baay'anne meeqa nurraa muramee qiyaamaan nu baata'uun ichi nurraa hafee miijanii gammadanii sigal gammadanii ajaa'ib siifatanii bagaafe jedhu sigale ajaa'ib siifatanii jedhu isin baqadhu tan dhiisa nama tokko namoonni hangi muraasni wal mari'ate ichiisa keessa jira laajjaawar meedhiira siyaasaa salaalim ani bar hujiifin as jira malee gandi kiyya finfinnee jira jee hagam takka mooraaliin bilziqinnaa cabte si fakkaata ana siin jira malee bar gandi kiyya finfinnee jira ani hujiifin as jira malee niin deddeebi'a sigal hagam takka namachi keessaa lolu namachi keessaa sirna kana dura dhaabbatu mooraaliin itti godhamti jechuudha baqadhu jecha Johanna Isaa ummanni Oromoo Isaa kana tofaa gata ana isiniin jedhe waan akkanaa ganaatti hin deebina itti aansuudhaan bilziqinnaan namoota hedduu sigal biyya alaa tanaa warra hektaara duraan dhoorkatte hunda hektaara kennaafii jirti akka gaafii Jawaar Mohaammed irra kaasaniif jecha akka ummanni kaasee fakkeessanii walgahii isaa keessa naqanii asiis nam tokko achis nam tokko bakka namni harka baasee mootummaan kun mootummaa Oromooti mootummaan kun ilma keenya mootummaan kun maarree keenya
mee kabitti oromoo irratti wanna taati ji'ee ka gartee warra walgeessan keessa jiru terrorize sammuu isaanii godhuuf mootummaan namoota irgitee jirti jechuudha diaspora if eeggannoo godha miidiyaa irratti illee Jawar Muhammad Amara an guddee bisuu deema Jawar Muhammad Amara kana godhuu deema warra miidiyaa kan isin sabboontoota jettaniin kana halkan namni laal nuti bilziginnaan tun ni beeyna isin narifachiiftanii bara oromoon nama hunda sigale halkan maal dalagaa bulaan beeytan guyyaa asmaahi inni isinitti iyyaa olaa sigale nama konfiisi isin godhu hunda hay Amara wajjin dabalatte Amara jechuun lammii teenya bara Oromiyaa teenya malee Itoophiyaa irratti Amara wajjin wali dhufnaa bara nu hundinuu lammii Itoophiyaati wal gargaarsifanne Tigreedhaan wal gargaarsifanne sigale sabaa sablammichi keessa jirtu hundaan hayyoonni biyyattii taa'ee biyyatan akkamitti ceesisuu qabna jedhanii wal mari'achuun badii qaba hin qabu jechuudha amma Amaaratti isin galchuu deema fannoo aangoo qabsiisuu deema maarree aangoo qab bar gaafiinsi qaba bara Minilik abbaan gadaa rashanamee ni beeka dhiirti dhiiraan gudeedamtee ni beekti qabeenyi gubatee ni beeka bara Amaaraan nu bulcha jennu san bara Abiyyi bar qeensiin Oromoo hattuu jedhameeti hidhaa jira bar narraa himi qeensi balaa'e bar Oromoo guutu sheekka abbutarraa qabi waan Oromoo jetteef yaamtu qeensi balaa'e hattuu jedhamuudhaaf mataan gannu cabee bar mee ilmi Oromoo tokko kana mataa Oromoo gaccabsa abbaa gadaa guutuu rashananii bara ilma Oromootu gartee bara ilma Oromoo biyya bulchaa Oromoo 4 kiiloo jira sigale Oromoo 4 kiiloo jira ja'anii gartee namni tattaa'u jirutti abbootiin gadaa mee sirna Itoophiyaa durirraa qabi eega Itoophiyaan dhaabbattee fi hanga irratti abbaa gadaa karaa shaname tokko naafiti bara Abiyyi malee mee qeensi Oromoo hattu jedhanii qeensi sadarkaa san ga'u qeensi Itoophiyaa guutuu hoogganuu ture sigale qeensi sun salphatuun bar naafisii salphate yaadama bar qeensonni Amaaraa kana ati jettu kanarra ilma Oromoo 4 kiiloo jira Amaara irraa eeguu qabna jettee ati afaan bantu qeensonni Amaara bar kabajaani paaspoorri isaanii kennamee fi kun Ameerikaatti kun Kaalifoorniyaa geggeeffamanii qeensi balaa'i bar filmiin irratti dalagamteeti miskinticha filmiin irratti dalagamtee maallaqa walgahii irraa fuudhanii obboleeyyan kiyya ilmaan kiyya nasbe abbaatee isaanii ta'anii hamtuunatti yaadanii jeeggaraa qulqulluu Oromummaatiin jala deemanii hallayyan namni nayisiise Abiyyi bara Abiyyiiti bara qeensiin Oromoo salphate Oromoo guutuu salphate jechuudha qeensi balaa salphate jechuudha sheeni tokko salphatu jechuun Oromoo guutuu salphate jechuudha siingalooti wanni siyaasaan dalagamu siyaasaa jechuun mooraaliin dalagamu hangam takka mooraaliin sigale mooraaliin Oromoo hangam takka cabte amma Amaarri hundi maal jecha ay qeensi chaattuu jechaa jira kana eenyu jechisiise sirna kana jechiiti ilma abbaa gadaa jetta abbaa gadaa guutuu rashan bara gartee dhiira dhalaa dhiisanii dhiirti gudeedamte bara qabeenyi Oromoo guutuun gubate bara gartee Oromoon guutuun buqqaate bara gartee pirezidaantiin biyyattii ka Oromoon bulchaju Oromorraa maallaqa Oromorraa sassaabame deemee Amaara bira dhaqee Amaaraan ijaaree akka ichi keessa galanii Oromoo fixan ficcisiisan baratti godhee bara waliigaltee hoottu waliif farramna hoottu waliin Oromoo finnaa jedhanii pirezidaantiin biyya sanii qaanii malee taa'ee farramee mallatteessee ichi keessa galchee Oromoo dhiichisiisu jiru bara kana bara Oromooti mee Amaarri yoo dhufe kana caala maal si godhamee naayi amma Oromoo ilma keenya irratti hin duullu Amaaraa wajji maarree wajji chichi
بأورمون الروابو قبابر الربر مرو دريبا مجا يونيفرسيتي سدركاس نبرو مسقبوتو سيجل خنا يردولو ترسون الربر خنا غاريجرا الربر خليسا وبومبر غندبرتي لولا وليبر جلدو لولا وليبر سلولتا لولا وليبر خنا الردبري فنون يجلف مكلاكي أنا الرقوي بعد تخون غافة دبين جيرم تشوفتي وبوتو بيتات كجيبا سيجل warroottan as teessee miidiyaadhaan kijibdee ummata burjaajeessuu barbaaddu dachii ta'ee deemi fudhadhu warra rabbi dachiin maraachi dachiin isin haa nyaattu waan takka bilziqinnaan nuun ta'in bilziqinnaan taayyee danda'aatiin ta'in bilziqinnaan sheekka abbuutaa hangaasaa lammaa magarsaatiin ta'in isiniif isin taatu nuti sirribbeena waan kana nuuf taati jettanii deemaa gala qabsoon Oromoo abbaan fedhe keessaa galus gaafa nuti keessa galee deemaatuma turte gaafa sanyiin keessa galees deemaatuma jirti abbaan fedhe yoo keessa galee qabsoontu Jaawar Maammayyoo arra dhiisees numa deemti Jaawar Maamma caljee afaan qabatee ture qabsoon Oromoo dhaabbatte deemuma jirti abbaan fedhe afaan qabatee qabsaawee dhiisee mataasaatii fi malee waa takka qabsoon Oromoo laa dhugarra rarraati dhugaan saba kana hanga baatu hanga gaafiin ABO'n gaafate sanitti Itoophiyaan deebitee yes jettee gattiisee teebilirra waan ABO'n gaafate san niyaa Oromoo san guututti Itoophiyaan nagaa harkattu hin jirtu kana gubii gati Itoophiyaan nagaa harkattu hin jirtu saniifu warra as keessa deddeemee isin burjaajeessu Amaaraa 4 kiiloo deemuu deema maarree ara keenya kana baraan darmaandii godhan marroon kun hin jiruu bar isaan biratti marroon amma hin jiruu bar isaan biratti dachiis qabachuu hin danda'u waraanaas hin beeku makkalaakiyaan Oromoo dillikkatti qawwee asirra naqatee yaa'u kun jeneraalonni Oromoo kun faayidaan qabu bar isaan irratti arra jeneraalota Oromoo akka jiru waa hunda Oromoo akka jiru biraay dhufee namni nu qabata qabatu kana booda aangoon Oromoo harkaa baatu hin jirtu garuu aangoon Abiyyi harkaa baatu ni jirti itti aansuudhaan makkalaakiyaan amma isiniifin makkalaakiyaa ijoolleen keessattuu hayyoonni biyya jirtan ijoollee Oromoo tan Tigraay lolchisuu turan kumsoddoo madoolee dheengaddarraa eegalanii ala gaxarii eegalanii jiran tan harkirraa cate tan ijjibayt tan miilirraa cite duraan kaambii Finfinnee sanii wali qabanii tichitti daabboota akka takka nyaachisuu turani ati fayyitee deem dalagaddu janiin nama miilan qabne arihanii huun bishooftuu sadaqaa kadhata huun buraayyuu huun sulultaa viidiyoo fi footoon isaanii akka nu gahetti isinii maxxanse makkalaakiyaan akkasirra rakkachaa jira ijoolleen Oromoo ta makkalakiyaa keessa jirtan waan dhumtaniif iflaala sigale sirni kun sirna dantaa sirraa qabu miti yoo madooyte sirna si wallaanuu miti yoo beeloyte sirna si nyaachisuu miti namarra si kaayyatee miti gaafa ati humna qabdu si fe'ate gaafa ati fe'ina dadhabde ulee rukutee ala si darba sadaqaa kadhatta saba arra qawweerra deeffattu kanaa boru si qabata sigale arra makkalaakiyaan dhaabbatee warjoolleen madoo sadaqaa kadhachuu jirti jechuudha sadaqaa kadhachuu jirti saniifu makkalaakiyaan if eeggadha if laal mootummaa tokko amma duraan isiniin jedhe mootummaan tokko humna sadii miila sadii lafa dhaabbata sadeen tokko economical power military power political power Abiyyi military power malee economical power economiin isaa laamshoytee jirti duutee jirti harka doolaarri tokkicha eessarra akka jiru anaafisi daabboo takkitti uummanni bitatee nyaatuu ni dandayaa jiiti iftiin tale gaafadhu warra keessan ta'uu biyyatti daabboo takka bitattee fuuliyootti bitattee qarshii meeqa kafalta laaqana tokko nyaachuu ni dandeeysaa uummata kee gaafadhu economiin biyyatti akkasirra jirti jechuudha political power Abiyyi gartee miidiyaa irra bahee sigale yoo ibsa fedhe baase namni isa amanu jiru jechuudha politikaan isaa zero ta'e jira amantii dhabee fudhatamummaa mootummaan qabu san dhabee jira jechuudha military power
militarii san qofaan sossoo jira sanuu militarii nu diigamaa jira jechuudha militarii nu diigamaa jira jechuudha saniifu sirni kun sirna wali bu'insaan jiraatu mootummaan sadii jiraan siin jee addunyaa tokko mootummaa filannoo dhugaan godhee ummata saatiin filatamee jiraatu lama dikteetara caccabsee ka dhiire jiraatu sadii mootummaa wali bu'insaan jiraatu abiyyi mootummaa wali bu'insaan jiraatu wali bu'insa kana xumuratti goone sirna kana sabaa sablammii wajji mari'annee hayyoonni Oromoo ifi walitti araaramanii eega ifi walitti araaraman mooraa Oromoo eega gabbisan booda mooraa sababi rukkutanii sababi rooti wajjiin maalirra waliigal tan irra waliigalle tan irra waliingalle bulfannee fuuldura tarkaanfachuun dirqama sirna kana xumuratti gochuudhaan bilisummaa dhugaasan alaabaa Oromoo handhuura magaalaa Finfinnee irratti gadhaabuun yeroon isaa amma Sheek Abbutaati nagaan jiraadhu